Yooyaa akka mooltaan hordoftoota imaltuu miidiyaa oduu galgala kanaaf qabanneen isinitti himaa aan oduu waliin Abdii Yaadasaati. Waltajjii Musliima Idil Addunyaa lammaffaa Itoophiyaan yeroo jalqabaaf irratti hirmaatte. Waltajjii Musliima Idil Addunyaa lammaffaa Itoophiyaan yeroo jalqabaaf irratti hirmaatte Raashiyaa magaalaa Mooskootti gaggeeffamaa jira. Waltajjii mata duree daandii nagaa mariin akka bu'uura waliin jireenyaatti jedhuun gaggeeffamaa jiru irratti Itoophiyaa dabalatee hayyoonni Islaamaa biyyoota adda addaa irraa hirmaataniiru. Waltajjicha irratti pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dr. Kabajaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa Itoophiyaa bakka bu'uun haasawa taasisuu odeeffannoon mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Jiraattonni magaalaa Gimbii daandiin asfaaltii nu jalaa cituu isaatiin rakkoo hamaaf saaxilamneera jedhan. Godina Wallagga Lixaatti daandiin asfaaltii magaalaa Gimbii bakkoota baay'eetti waan manca'eef rakkachaa jiraachuu jiraattonni himan. Rakkoon daandii kanaas waggoota 10 ol lakkoofsiseeraniiru. Rakkinicha furmaata yeroo gabaabaa fi dheeraatiin furuuf hojjechaa jiraachuu bulchiinsi daandiiwwan federaalaa beeksise. Oduu maddeen alaatiin Aleellaa Israa'el Beerut keessatti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 31 ajjeefaman. Aleellaa kana hordofees qondaalli isaa Ahmad Waabii jedhamu ajjeefamuu Hizbollaan beeksise. Tolee, kabajamtoota hordoftoota imaltuu miidiyaa oduuleen galgala kanaaf qopheeffame kanneen turanii qophiilee keenya biroo hordofuuf YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa. Halkan gaarii.